أما مال تجرا وراني ميلان لفشل مال دلنا ريه قروا أنقا مان كانتي وري بنتاغون هنا مني تشابا يشيت اللي لا تقوبت اللي يعني تدامتي قوبتي الدفاج عتي تشابا يشيت اللي أمته قرسي سودان أمن سيسني تنجرني يروح أنا مو يوسين سافيسان هايليتي بربادك هليكوبتر غرغرا خافتي دانغارينا نو سني ركستي في فيغا يرتي أمريكان توليد كهرباء يورويته إدي دكانة ستبيات يو أمني فرسي إيران دكانة كيسة بول شرق الأوسط تقوش اللي إفا إبساتيهم بولو جد كل كيسان باتري بتتعمر لولي كاليرا استراتيجي جيرة تجرى إيران مكزونة سارو كإسي بنتجر تام كدوران هم الإفنا هن أكينا جتو بنتجر تام أرأتنا بنتجر سارو كدوران تكا استخدامه هنتهن كأبو مصعب اللي قران هن أجين كأمريكان اللي قران هن أجين كإسرائيل اللي قران هن أجين كوري إيران اللي قران أجين ورا حركة إساتين دلقة ماله ما جرى ما كنا اكتفاء الذاتي جرى ماله استراتيجي لولا رت اكتفاء الذاتي جرى ما كنا ماله أصلا نمني تكسر راهم بين وعدلته ملئسون نم تكسر راهم بين ده إيران الراني بايا ولا إيراك إيران ساروكا كانوا كفسوا فكا إيرا دبرا دبي انترا بر ساروكا تكوي كفسوا إيجاسي ساتيل أمريكا كبحر رجول إتروبا أجلن ترى أردن إيران ترى أكاسي تمجال جوي إسرائيل سينر دلقا إن دلقا أرجتني إجوا مكابري بوتني أرجتني مالف لماذا ساروكا كان أما بنت إيران حاجة درام ما هم بنين أمريكان لولا بوتا موت أسكرا يوكين وران كوباتورا جرا لولا مدني يجي جرت سيبيلوتا كبرين أو كيست بككون كولاتان أرده مجالا والاتحاد أو كيست محلي أطباء أو كيست مدارس أو كيست جامعات أو كيست يونيفرسيتات كان ركوتو كيست تجديد أمريكان إيجا كانت مقابل سني نلّه مقابل سني أو كم نجار صاروا إني دران إن شتاري سنينجت وفيتوما وبا كنا ويتأمل من بومبي جهاتما فاقد إيزه منين الربوء منين سنداك أما كروفين قد يسير كارار جتنيام erga waraanni baagiddu galeessaa kun eegale zooniin Faransaay yeroo jalqabaatii fi kan ulaa Hormuuz keessaan qaxxaamurte jedhamuudhaan oduu addunyaadhaa taate sababni illeen yeroo ammaan kana akkuma isin argaatiin jirtan Faransaay iddoo qilleensa ishee akka hin fayyadamne takkaawu beesii waraana Ameerikaadhaa akka keessatti hin qabannee fi akkasuma ammoo karaa Hormuuz banuudhaaf إيران وجه مريئاتودان قفته هودان دودا قبا مالي همنان اتديمون مسائلوتا إيرانيف خاني التوتا ساتلو لأي چودان قويا خلي ساتلي دبتيتين توري پرزدانتين بيا فرنساي قويا ران كنا دونين فرنساي يرو يلقباتي فولا ورموز كيسا قطامرون إبساميتي جلد دونين تنويتا دانگا بلچنسا إيران سين تو قبينيا فرنساي تو إشي درسيتيو همنا غلانا إيرانيف همتيتين أكا تورتي AFP في رويترس اللين رغات رافقا غلانا ويفجودان غباسانيتي جروغا دونين توني قويا ران كنا نغان خرا هورموسان كيسا qaxxaamurteetiin jirti kana jechuun namni Ameerikaadha wajjin tumsee Iraan irratti duuluudhaaf karoora hin qabne waraana biyya biraa of keessa qubsiisaatiin jiru harka lafa galaatiin Iraan akka miidhamtu hojjetaatiin jiru jarri isinirra sekuriitii quba qabdi nama tokkoof illee hayyamaan jirtu warri isaan hayyamaniif namoota warra karaa nagayaatiin deeman qofa haala kanaan dabarsaatiin jirti Faransaay guyyaa irraan kana dabarfattee jedhamuudhaan oduun achirraa bahaatiin jirti gama biraatiin Ameerikaan jeneraalota 12 hojiidhaan ala gooteetiin jirti jedhamuudhaan oduun achirraa baate addeessiti maaliif jedhanii namoonni baay'een yaada kaasaatiin turani ministeerri waraana US kan ta'an jeneraalonni ari'aman kunneen jaalala biyyi isaanii USA Iraan waliin godhaatiin jirtu ita sirriitiin hin baane afaan injaaniitiin turanii jedhan garuu iccitiin jirtu sanii miti akka ifoomaatiin jirtutti yoo ta'e jeneraaltonni kunneen lola lafaatiin Iraan hin seenuun gaagaama loltoota guddaa waan fiduuf xiinxaltoota hayyoota fi namoota dhimma kana qajeelottu keessa beekan dhaggeeffatuudhaan ofiifillee waan sirriitti beekaniif sababa saniif akka hin seennu jedhanii diidantu dhagaamaatiin jira hagam takka hanga dhugaa ta'e beekullee baannu garuu guyyaa kaleessa shiifa isaanii duree isaanii tokko ari'uun dhagaameetiin ture guyyaa irraan kanaatillee jeneraalota waraanaa nama 12tu warra gartee isaan mormee ari'ame jedhamuudhaan dubbatamaatiin jira hangam takka hanga dhugaa taate garuu wanni mirkaneeffame hin jiru garuu Trump akka malee gartee ijoollee miskiinaa achitti oofee fichisiisuudhaaf karoora waan qabu fakkaataa gaa rabbi nagaa haa buusuu malee dubbiin jajjabduudha fakkaatti. Egaa guyyaa irraan kana dubbiin ijoo miidiyaa hawaasummaa guddaa taheetiin jiru kan biraa tokko dhimma jettii waraanaati. Jettii waraanaa tuni Iraan keessatti akkuma roobaatti ijoolleen Iraan tun lafa tana galee atteessee jettii waraanaa sana qilleensarraa buusaatiin jirti jedhamuudhaan akka malee oduun achirraa bahaatiin turte torbaan kana qofa keessatti jettii waraana F-15 jedhamu sadiirraa hanga afurii ni geessi akka oduun bahaatiin jirtutti garuu hanga ammaan kanatti warri Pentagon hin amanne garuu guyyaa irraan kana wayii dhagame janta bira qilleensarraa bu'eetiin jira jedhamuudhaan yeroo hedduu viidiyoo maranii akkaataa itti buutee fi kana yeroo uummata agarsiisaniitiin miidiyaa irratti maxxansan argaatiin turre ta'ullee USA waan kana diddeetiin turte
Arraan tanagaa qabatamatti huno caccabaa ishiitillee laalta gubattillee jedhanii tadhaamtee gubattee adda facaatee caccabaa ishiitillee uummata agarsiisuudhaan amansiisaniitiin jiranii warri USAdhaa katakkaa Iraan jettii teenya hin fuune jechuudhaan halkanii guyyaa uummata sobu akkasitti egaa tacaccabsan tana uummata dura ol qabanii yeroo kana ammoo USAn saffisaan paayileetii barbaada helikooftera garagaraa kaafattee daangaalee naannoo sanii irra akkasitti fiigaa jirti uummanni viidiyoo maree maxxansaatiin jiranii. Warri Iraan ammoo paayileetii kana paayileetii jechuun balaliisaa jechuudha. Balaliisaa kana namni qabdan qarshii biyya sanii biliyoona 10 akka argattan jechuudhaan barbaadaatiin jiranii. Paayileetiin gaamiidhamuun oolu wanni adda facaate akka malee dhukaateetiin bum jettee adda facaate qilleensarratti adda facaate paayileetiin leenjii waggaa dheeraa fudhateeti kan paayileetii jettiilee ta'u F-15 akkuma F-35 tti hin mul'attu F-35 illee kana dura dhaaniitiin turanii guyyaa kaleessa ammoo oduun biraa tabaate F-35 tabiraatillee taruu hutamteetu jira jechaatiin jiranii F-35 warri Israa'el qabullee misaa'illi Iraan guyyaa kaleessa argatee ture jechuudhaan oduun biraa tabaate ni jirti hagam takka hanga dhugaa taate wanni mirkanaa'e hin jiru tahullee garuu dubbiin jajjabduu deemaa ta'e hin jira F-35 fi F-15 illee warra raadarri argachuu hin danda'u raadarri lok godhuu hin danda'u argatee misaa'illi gala deemee fuudhuu hin danda'u akkamitti Iraan waan kana argattee haala kanaan F-15 almost torbaan kana qofa keessa yeroo sadii viidiyoo fide uummata agarsiisaatiin jiran jechuu akka fuudhanii jiran dubbiin jajjabduudha fakkaatti Tiraamp amanuu ideetiin jira. Jarri amma harbul ilaam waan jedhamu lolaa jirti. Waraana miilaa na jedhan Ameerikaan. Waraanni martuu achi gahe. Waraana 2000 fi wayii ka Ameerikaa irraa ka'e san malee martuu achi gahe. Limadaa waraana miilaa na dhere. Waraanni achi gahe bar Jaappaan irraa kan dhufe kuno sharqul awsatiin keessa jira. Martuu bakka kana jira. Maaliif waraana abuumsaaf isin hin allalle? Waraanni miilaa hin jiru isin hin jedhe. Waraana miilaa naquuf Ameerikaan waggaa tokko waraana as fe'uu qabdi. Iraaniin loluuf waraana 600 700 isii barbaachisa Ameerikaa. Waraana 50 Iraanii miti gazzaan hin lolu. Kuni fashalee jira amma waraana kun fashalee jira waraana miilaa wanni jedhamu jiru kulliin kijiba amma achirratti buuna waraana miilaatii seene sodaachisuudha qaa'idu hara sosawri Iraaniin har'a yoo waraana miilaa seensiftan kulli waraana fiddanii jedhan wayta inni Iraaniin seene waraanni miilaa jecha dhageettan kulli isaaniiti saaxinii bocaa ergaa jedhe isin gala jecha dhiiraati kun amma jecha Abu Musa miti hal dubbiin tun dhugaamoo soba yoo jettan right dhibbarraa dhibba kun dhumata dhibbarraa dhibba fudhachuu qabdan amma maaltu jira waraanni miilaallee fashale maal dalaynaree wanni nu dalaynu bakka gaazaa mahaxxaa kaharabaa maal jechuun bishaan namni dhugu dhawu jechuun maali akka qaanuuna addunyaatti jaraa'imul harbi diddal insaaniyyaa jedhama kuni qaanuuna addunyaa irratti hin jiru kana rukunna jedhanam akka gaaza Iraan mahaxxaa kaharabaa tawliida kaharabaa ifaa akka reefu nurratti dhaamteessan biyya akka dukkanooytu kana rukunnee dhabamsiisuu qabnaa jedhan Iraan maal jettee mahaxxaan gaazaa ka Iraan yoo dammarame waan petroola jedhamu sharqal awsatiin keessatti hin argitan jedhati waan petroola jedhamu Suudii Qaxaar Dubai waan petroola jedhamu sharqal awsatiin keessatti hin argitanii jetti hin argitanii isin hin jedhan hin argitan dhugama isin hin jedhan hin argitan ummanni fursi Ameerikaan tawliida kaharabaa yoo dhoyte iddi dukkaneessiti biyyatti yoo ummanni fursi Iraan dukkana keessa bule sharqal awsat tokkochillee ifaa ibsatee hin bulu jetti kulliin keessan baatirii bitadhaa marra kullin keessa baatiri kuni lola itidaa wasana walirratti bahu jechuudha baatiri bitadha lolli kalee fi har'a deeme irra badaa lola akkanatti afaanii wasafamu irra badaa lola lolli kalee fi har'a deeme kaasatan har'aa kun saaruun har'a deeme kun li'awwal marra balballi baname maali saaruun sun akka ta'e laalee maxxansaan maal akkinite maqaan isaan hangalla saaruu ko duudaan gadi seenu kan warri ammoo Iraan haa kuftu Iraan maalii shi'aa jettan hin danda'amu dubbiin akkasii miti ummanni hadaaraa qaba ummanni mirga ufiitii falmata ummanni jireenyaa falmata ummanni guddina ufiitii falmata Iraan kufuu hin dandeettu warri osoo hin dalayne osoo waa takka hin dalayne akkanumaan du'aayii iyyaa oolutti kufu hin jiru zamana rasuulaa wanni du'aayii qofaan dhufe dalagaa du'aayii kadhataa dhufe namni akka jiru waan kana ta'eef istiraatiijii lolaa waan jijjiirameef waan ani maxxansu sheer maali ergaa guddaa qaba sheer ima gootanii harka kanaan laayikitti gootanii bira tartan kuni dhibee isinii ta'a hin ta'u sheer dhufnaan bira sheer haasida malee warra wanni kun mataa dhukkubse malee sheer gootanii bira tartan kana waan ta'eef istiraatiijiin lolaa akkasitti deemaa jira. Gama biraatiin Tiraamp akka malee guyyaa irraan kana aara qabaachuu isaatu mul'ataatiin jira sababni illee baay'ata dabalataa gaafataatiin jira. Doonaald Tiraamp baay'ata waggaa dhufuu bara 2027 keessatti hojiiwwan ittisa fayyaatii fi waraanaatiif kan oolu doolaara tiriliyoona takka tuqaa 5 akka mirkanaa'uuf koongiresiidhaaf gaafii dhiyeesseetiin jira jedhamuudhaan oduu achirraa baate baajanni kun kan waggaa dabreeti walitti yoo kan madaalamu ta'e parsantaa 40 ta'uu agarsiisa. Kunillee seenaa waraana addunyaa lammaffaa booda guddina baajata waraana isa guddaadha jedhamuudhaan yeroo ammaa kana irraa dubbatamaatiin jira. Tiraamp sababoota baajata kana guddisuun barbaadameef ammoo gaafatamee yeroo deebii kennu
baasii waraana Iraaniin qisaasame bakka buusuudhaa fi sirna ittisa misaa'ila Golden Dome jedhamu ijaaruudhaa fi meeshaalee waraanaa kanneen barbaadan deebisanii bakka deebisuu fi kan caccabees tolchisiisuudhaaf akkasuma immoo mindaa loltoota parsantii 5 irraa hanga parsantii 7 dabaluudhaaf jiranii loltoonni Iraaniin miilaan hin seenne jechuudhaan akka malee jiranii meebii mindaa dabaluu kanallee ittiin sossobee miskiina jechuun oofuudhaaf jechuudhaan namoonni yaada irratti kaasaatiin jiranii baageta waraanaa kana dabaluudhaaf jecha baageta tajaajiltoota hawaasummaa kanneen akka fayyaa barnootaa fi naannoodhaa dhibbentaa 10 yookaan doolaara biliyoona 73 hir'isuudhaaf karoorfatanii akka jiranillee dubbatama. Pireezidaant Tiraamp baasii kana keessaa muraasa isaa galii taarifa irraa argamu bakka buusuudhaaf abdii qabanii fi yaada akka qabantu dubbatama. Gaafiin baageta kanaa koongiresii keessatti mormii guddaa uumaatiin jira. Mormitoonni biyyi keenya fayyaa fi tajaajila hawaasummaa caalaa waraanaaf xiyyeeffannoo kennuun ishee sirriidhaa miti yeroo jedhan bulchiinsi Tiraamp ammoo yeroo ammaa kana waraana keessa waan jiru nageenya biyyaa eegsisuuf hunda dursa argachuudha qaba jechuudhaan gamaa gamana wal afaan dhaabbatanii wal mormaatiin jiranii guyyaa kaleessaa viidiyoo reefuun tan hojjedhe keessatti senetariin tokko biliyoona 200 kan Doonaald Tiraamp haaraatti itti fufsiisuudhaaf gaafate akka hin hayyamneef jala mureetti sitti hima hin hayyamnuuf jechuudhaan dubbataniitiin jiran viidiyoo san keessatti egaa dubbiin itti jajjabaattee sababa kanaati warra Dubaayii fi warra Saawud Arabiyaa fatti iyyate ani isin eeguudhaaf baageta baasaatiin jira sababa kanaa isinillee dhuftanii lola kanarratti baageta baaftanii gargaaruu qabdu waan jehuun jaratti waywaatee deebii isaaniitiin eegaa jira jechuu oduun baatee jirtu torbaan kana keessa dubbiin achirraa deemaatiin jirtu hedduu geejjibduu kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan akkanaa kanaa deemutti jira walumaa galatti meeqa rabbiin nagaa haa buusu malee maal jenna bo rabbi nagaa nuuf haa buusu yaabbareessu dubbiin geejjibduudha dubbiin akka malee jabduudha guyyaa boruu walgahii guddootu jira jedhameetiin jira yoo inni walgahii qabanatti fakkaatii mootummoota gamtoomanii walgahii dhimmaa kana ilaalchisuudhaan taa'uudhaaf deema jedhamaatiin jira mee rabbiin nagaa haa buusu rabbiin araara haa buusu jaadu waa'ee godhaa malee lola kana hin afarsinaa isiniin jenna. Maaltu boruuf jira kaleessa waa isinii maxxanse wanni ani isinii maxxansu sun ergaa qaba sa'aatii 7 jedhee maxxanse sa'aatii 7 jechuun sa'aatii 7 booda mootummaan Ameerikaa haasawuu hedaa hallola dhaabamoo hallola itti fufa jechuu wajjaan baafnaa jecha isinii maxxanse wayita dhufee ganama subii haasawu lolli itti haafufu ofii dhiiraan immoo ofii saaruu kan caccabsine jedha namtichaan nama akkana kijibu Musaylamatul Kaddaabii malee duniyaa tanarratti nagarre lolli haa dhaabatu hin jenne dabree jira haasoin isaa eegasii guyyaa lamaan booda isiniin jedhe guyyaa lamaan booda boru assanbata dhuba qaxaroon inni qabe kaharabaatii fi petroola Iraaniin dhabamsiise jedhe hodhumata guyyaa lama isiniin jedhe boriin eeyinaa waan inni dalagu saniin booda walitti gadi dhufna nullee waan shiroo nyaanneen isinii hallallaa isinillee waan nyaattanii teettanii nu caqaftanii laayik sheerii keessaniif galatooma warri nu arrabsellee galatooma wanni yeroo garii nama garii keessaa fuunee saaruu kanarratti fuunee darbinuuf haa isinin manfataa zanaa jettuuf ummata dadhabneef malee waan biraatii miti nu jiraadha tahiyyaa askariyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ila liqa